keessaan qabu. Guyyaa lamaan kana keessatti immoo bilbilallee narraan kaaftoo itti bilbili. Edallee yeroo meeqatti dawwalee dadhabeetan dhiisee rafee jechuudha ustaaza qofaan haasa'e. Kanaafuu ani akka nama tokkootti akka hiriyaa tokkootti waan hin taaneef waan ta'u itti himeeraan dhagahuu hin dandeenye. Walumaa galatti wanna si gaafadhu viidiyoo namni sitti bilbilee si waraabetu jira. Gaafan siin jedhu Nasraa Gursum jechuudha. Sitti bilbiltee waa si gaafataa turte. Maamma Bayyaan kana caalan gowwoomsu jedheeni nahiiki jedheeni jetteen gowwoomsaa turte Maamma Bayyaan. Kun dhimma kiyyaa fi dhimma ustaazati malee dhimma keessan miti barkana maali gaafif jedhanii amma booda waa'ee kiyyaa kan isarra miidiyaa irratti dubbatte bar. It's okay miidiyaa irratti dubbadhe garuu kanaa booda waa'ee dhimma kiyyaaf kan isaa irra deebi'ee dubbachuun barbaadu. Maaliif jennaan kun waan cufame. Hiikeera maafirra abbaa warraa kibili. Waan hidhaa fi waan hiikaa nama tokkollee kan ilaallatu miti maaliif jennaan ani har'allee ammoo sirraa nuti yoo nurraa gabbu'aa jette ani yoo malqiyamaa sirraa gadi bu'u kana dhugamile sirra mattima haga dubbii kana ammoo dhugaa adda ammasinu tintinti qiyaamaa gadi sirraa bu'u. Narraa gadi bu'u narraa gadi bu'in dhagaa isitti nima si dhaggeeffataa tan oolee obboleessa. Koo man kana ada samari badan. Sangar shabakasi ki jeri yo kafi gawatu gara shabakasi Samari badan zena. Amma nagamu ma shabakan ki yanjiram. Dubban duga inna gama yi dubban. Okay, ana wana ki yanjiru na dak. Abo itin da wani na kai maratan ku. Wanta ni sinin jechuu barbaadu maan ni beektaa? Narraas gadi bu'aa siin jedhu, narraas gadi hin bu'inaa siin jedhu. Garuu an dhugaa jiruun isinitti dubbadha akka nama tokkootti. Ani mucaa kana hin beeku. Mucaan kunis nama miidiyaa fayyadamaa jiru. Booniinis nama miidiyaa fayyadamaa jiru. Akkasuma Ustaaz Mahammadis nama miidiyaa irra jiru. Namni kun dhufee ani seenaan na beetti yoo jedhallee rakkoon qabu. Ani mucaa hin beekuun isiniin jedhaa jiraam. Wallaahi an namuma biyya Kanaadaa jiru keessa namni ittiin dubbadhullee hin jiru yaani. Mucaa sanallee miti nama biraatu hin beeku. Namuma biyya Kanaadaa keessaa yuuna dubbisullee ittiin dubbadhullee hin qabu. Akka nama tokkotti isinitti hima. Amma simmoo shamarri tokko mee adraa'an kana godhuu jettee namatti himtee nama mari'attee gooti gaafa miira keessa galtee inni sii waraabu naan mari'attee waraabdii. Ani fakkeenyaaf otoo inni kaa qabdu otoo jaarsa qabdu waan akkanaa gooti booniin jedheetan yookaan sammuudhaa wallaahi guyyuma tokko yaadeen beeku waan akkanaa jechuudha. Ammas immoo ani keessaa quba hin qabu hin beekulleedha kanammoo innillee hin beekama amma bayyaanillee. Nama tokkoof deebiin kenniin nama tokkoof illee waan fedhan siina jedhanu hin dubbatiin animmoo yeroo taragaaggaa viidiyoo dubbadhee sirraa naan dubbadhaa naan jedhee jira narraas hin dubbatiin jedheeraa naan ofumaa keetii taragaaggaa jedheenii jira garuu isiin har'allee ta'u borillee ta'u waanan keessaa hin qabne waanan ittiin qabne maqaa kiyyallee yoo dubbattan maqaa maatii kiyyaallee yoo dubbattan rabbiin mataa keenyaan jazaa keenya nuuf kaffala anammallee taanaan akka nama tokko dhugaa jiru isinitti hima malee isin hin karadhu isinii galee ani isinii obboleettiidha isinii obbolaa kooti waan kana keessaa quba hin qabu waan kana hin beeku akka nama tokkotti kanuman isiniin jedha kanumaafiin ol galee galatooma wajjiran jira. Gaafii takka sirraa qaba namittiin sun hiriyaatee itti gootanyaadha usaani kun ka miidiyaa kana gubbaratti boo'ee uummata walitti buusaa jiru isiisa waamtee inni rabbii jecha jaalate dhiyootan najisa hojjisii jaalatee uummanni irratti duulaa ture maaliif gorsitee gaafa sanuyyuu uummanni gargaaree biyya galchine jedhe maaliif itti dhiifte re'ate namni tokko nama gootanyaa akkas yoo qabaadhe dhoorguu danda'a maaliif hin dhoorgin hiriyaadha yookaan isiinuu si didde uummata gurnaa jiifatan jettee viidiyoos baatee maa waraabin. Okay, bakka kanatti si deebisaa itti meeraan dhiisii dheengaddan gala jette inniyyuu kanaa wajjiniin isii ana du'a malee wanta addanuun baasu hin jiru jedhe maaf jechayyuu maaliif akkas gootaa itti dubbadheera akka nama tokkotti kophaa toon taane ragaa wajjin jechuudha isin galee kanaafuu immoo jireenya koo keessaa waan kanaa natti naasee hin jette yaani jireenya koo keessaa wanti si galchu hin jiru ishi dheengadda nangalan jenne gaafa si nangala jettusi booniin jedheen dheengaddan si waa'ee gargaarsaa irratti hin galu jette ammoo maal jette akkas jette jennaan nangalaa nan jedhaa jette ishi bakka erga galuuf jette jedhin jedheen gaafasis jette ammas immoo akkamitti atoo dheengadda nangalaa itti nagalchaa jette ammas akkamitti akkana jetta jennaan ani bakka isa wajjin fixadheen jira seena waa'ee bultii kooti keessa singalchu naan jette nama bultii koo keessa singalchu naan jedhu mee maaliin gochuu danda'a qaamaan immoo kottu jedheen naan kaleessa eegeen dadhabe dhufuu didde jechuudha yaani hattaa ustaazini natti dawwalaa wali guyyaa jechuudha hin didde dhufuu
Mi'a maaliin godha biyyoormaa keessan jira wajjin qaba fakkeenyaaf dhaqees immoo wantaan gochuu danda'u tokko akka isin dubbattutti waan jiru natti hin fakkaatu. Ayyee isin amantaa kiristaanaa irraa dhuftee gara musliimummaa dhuftee uummata keenya ustaazota keenya asirratti xiqqeessitee dubartiin takka gaafa gadi baatee jecha akkasiisan dheengadha gaafa hamsaa shichaa birfamanii taasifaasawee jettee akkas jettu sanii hatamma hiriyaadha jettee nama akkanaa kan abdattee waliin deemu nusitti tolaas jechi isiin asirratti taasaa jirtu argita miidiyaa kana gubbaratti. Isa sanas immoo badii siitti mureelaa dhaggeeffadhaa isa sanas booni balleessitee jirta ol ba'i uummata dhiifama gaafadhuun jedheen hin gaafadhuu naan jette achumaan hin dhiisee ustaazaanis haasa'ee dhiifama nama gaafachuu qabda dhuguma ustaazaa si bira jiru jaarsa keetii si bira jiru jecha sana jechuun qabdu eenyuunuu dallansiisee jira dubbiin kee kun ol ba'iitii uummata dhiifama gaafadhu jedhee viidiyoo tokkollee hojjedhee akkasiin uummata dhiifama gaafattullee godhee kan kara liibitii nama 3,000 wayirratti jecha jette sanaafillee dhiifama akkasiin gaafattu godheellee kan dhiifama gaafachiise ana gaafa sanammoo kaayyoon isii galuudha yaani anillee galiitii kanatti hin beeku jechuudha har'allee borillee waan biraa sammuu keessaan qabu guyyaa lamman kana keessatti immoo bilbilallee narraan kaaftuu walitti bilbili edallee yeroo meeqatti dawwalee dadhabeetan dhiisee rafee jechuudha ustaaza qofaan haasa'e kanaafuu ani akka nama tokkootti akka hiriyaa tokkootti waan hin taaneef waan ta'u itti himeeraan dhagahuu hin dandeenye sinii galee bakka sanattis badiisiis itti muree akkasiin dhiifama gaafattus godhee karaa miidiyaatiinis mata dhiifama gaafattee jirtu. Seenaa galatoomii warri as dala waan rabsitanii la waan rabsuu osoo hin taane seenaan rabsuu hin taane amma gaafataa jiru. Yoo yaadarraa qabaattan seenaatii gaafadhaa malee ni jala kana teessanii nama rabsina koomentii maali hin jeena. Laal nuti amma kan jedhaa jirru gaaf duraa gaafa dhageenyelleen viidiyoo sanuyyuu kan waraabsise seenaadha. Akkasuma immoo seenaa fi mucaa qaama saalaa isii waraabe santu wal beekaa sababa ustaaza kanarra shira xaxanii jechuun gaafa viidiyoo hankee kana arge innuu si dhiisaa viidiyoo hankee FB miidiyaa irra gabba'ee innuu gas dhiisa kan jettu seenaa waraabsee jecha jedhamu wayii dhageenyeeti kanaan durallee ajandaa si godhadhee. Ajandaa si godhadhee ergasii maatii kan kee ajandaa godhadhaa ture. Har'allee maatii kan kee fidee namni kaasinaan jennaan kaasee jechuudha. Baga dhuftee garuu warri gaafii qabdan gaafii gaafadhaa malee ni arrabaanii wanni hiiku takka jiru kan daabboo waraabellee boonii jedhe malee seenaan hin waraabne jala dhugaa wanni garuu boontanyaadha waan taateef. Bagansiif deebisee atillee galatoom. Bagansiif deebisee atillee galatoomi akkasuma namoonni natti dhiyaatanusi namoonni waan kootiif waan isaa fi ana hedduu isii hedduu jiru akka nuti walitti dhiyaannu guutuu beekanu ana qofa toon taane namni boonii kadhataa jiru namoota hedduu jira ustaazotallee dabalatee an ustaazotallee isa birallee achi jiranillee namoo hedduutu natti dawwalanii waan hedduu natti dubbachuu jiran garuu booniin nu hundayyuu dhagahuu hin dandeenye waan isiin immoo nu dhagahuu hin dandeenyee fi akkuma jireenya koo keessaa naa bahaa jireenyi koo isiin ni daallatu nuun jette isiin galee akkuma narraa bilbila kaasuu didde kanallee namoota biraarraallee bilbila kaasuu diddee jirti jechuudha. Kanaafuu akkasii awwaa'ii viidiyoo sanas immoo wallahi billahi mucaa sana ramadaanan nangaynaan dhadhatee jiraachuun masaatuun beekuun ture jechuudha. Siinii galee. Ooyi seenaa dhiifama ati fi booniyyeen mana tokko galtanii miti. Mana tokko galtanii miti ati booniyyeen. Nuti saa tokko walirraa fagaannayyuu mana tokko galuu akkam makiinaadhaan saa tokko deemnee wal bira dhufna bar. Namni hedduun akkas jedha garuu mana tokko hojjannu. No, mana bakka galtan mana ijaazaa qabdanii miti mana ijaazaa qabdanii. Ani mana ijaazaan qabu kunoo namnas jira taa'ee nu dhaggeeffataa jiru namoonni hedduun lafatti nu beekanus ni jiranii anis mana ijaazaa kireeffadheen qabu booniinis mana ijaazaa kireeffadheen qabdu isa kana dhugaa jiru walitti himna anis mana madaamii siittan bira dhaqaa isiinillee mana madaamii kootiitti na bira dhufti nuti mana anaama boonii qofa toon taane kaleessallee ijoolleen na bira turanii manuma madaamiitti na bira dhufan malee namni ani yookaan mana ijaazaa qabban. Abboo gurraacha ka jettu kuni rabbii jedhii kun nagalchi ka jettu kuni maalirratti rabbiin nu geettamee maal dubbachuu barbaadda muti irra bahe. Shabakaa isiiti bannaati. Abboo namni kuma tokko wayii kun mee kompiiliinkii godha. Namni kuma tokko wayii kun kompiiliinkii godha bannaa shabakaan nu qabaa jira mee. Shabakaan qabaa jira kompiiliinkii godha mee. Amman nagaamu. Hin nagamu. Ani kan ini sinin jedhu ani mana ijaazaa hin qabu booniinis mana ijaazaa hin qabdu
namni nutti dhiyaatan kunoo namni jira taanii nu dhaggeeffataa jiran sin jiranii nuti mana ijaazaa hin qabnu sinii galee mana wajiitti na bira dhufti booniin kamma kaleessa ijoolleen na bira turani asitti na bira dhufu bakkuma wajii kootii manuma aan hojjedhu kanatti na bira dhufu malee ani mana ijaazaa kireeffadhee illee hin beeku kireeffadhee illee hin qabu wanti isin beekuu qabdan. Isinis mana madaamii si hojjetti anis mana madaamii kootiin hojjedha asitti abbaan barbaade na bira dhufa malee hiriyoonni kan koo ani mana ijaazaa hin qabu isinii galee kana ani wajiirran jira galatooma dagachuu keessanii fi yaada kanallee isiniif deebisee isinirraa rilii yaada keessan furadhee galatooma. Wanti kun qoo iseeniyye wanti kun namitti nama seerumaan hiite jechuudha sin barbaadu jettin jechuusheeti. Akkasin jedheen naan jette dhuftee yaani naa bilbiltee gaafa ustaazni natti himatu sana naayik jedheeniin jira naan jetti maal jechuudhaan jedheen bakka naayik jedheeniin jiretti akkuma gaafa dhuftee ni kaa godhadhee jira naan jettu sanatti naayik jedheenii jira naan jette wamma tokko kan hin beekne jechuudha. Seenaa wanni ana asirratti si gaafadhu. Seenaa wanni ana asirratti si gaafadhu qanii awwalaa badii isiin dalayde haa ta'u jedhee qanii namni manni kun marra irratti jibbee dhiisanii mana mubaarakiititti sheenii xurii isiin baatte kana wajjin anaatu baata raataatee jirti. Bakka uummata Oromoolee uummata nama maraayyuu hin galchuu jedhee haga nu arrabsine kanarratti ati akka nama tokkootitti akka nama hiriyaa tokkootitti dheengadda na galchaa hin galaa jette hayyaa si galchina jedhee namni marruu qarqaaree sheekicha faa jibbaa oolee si galchinaa jedhanii namni marrinuu miidiyaa kanarratti olola godhatee haasaa ture eeshii hin galaa jette qanii isiin normaal no jettee nama sammara irratti akkas jetteellee sheekichi rakkoon qabu laazima naa taatii jedhe. As deebitee amma dammoo torbe makana keessa juuma kana keessa ati akka nama tokkootitti itti dhiyaatta jedhee waan si amanuuf si gaafataa jira jechuudha. Amma immoo ni kana hiikii hin barbaadu maalirraa kaatee jette wanni kana yaada kanarraa quba qabdu jira. Wanta kanarraa wanta quba qabu hin jiru akkuma siin beektanu isiinis mana kara tokkittiin liibii seentee abbaa barbaadde wajjin haasa'utti jirti anis viidiyoo ciccitee na bira ga'uun arga malee wanta beekullee hin jiru halkanis ani na waliin hin haasoftu. Abbaa barbaaddenis haasofte riftee ani isa kana quban qabu anis viidiyoo cittee na bira ga'uun arga malee wanta irraa quba qabu hin jiru guyyaa lamman kana keessatti aniyyuu akkasiin yaada si bakka hiikaatiin geesse anaafuu gaafiidha otoo kan nama biraayyuu taa'u akkamitti jedhee gaafan gaafadhumoo waan bultii kiyyaa sin galchu naan jette sii galee kanaafuu akkasii. Yaani ati dawwaltee fi gaafattee jennaan wanna dubbii kiyya keessaa wanni si galchu hin jiru ana ta'uuf danda'a jetti. Waa'ee bultii kootii keessa sin galchuu ana qofa otoo hin taane namoonni nutti dhiyaatanullee namoonni hedduu jiran wallaahi sumayyaa tabsa'ellee akkasuma ijoolleen tokkollee ni jira waa'ee bultii kiyyaa isiin hin ilaallatu bakka minaa gabbaash naan jette yaani wanta akka gochuu hin dandeenye ustaazninis dhiisi naan jedhe bakka wanta ati gootu hin jiru si cinqeera dhiifama naa godhi jedhee boo'ee jechuudha dhiifama naa godhi seena si cinqeen jira dhiifama dhiisi bakka kana booda waanuma si hin gaafatiinis hin kadhatiinis dhiisi naan jedhe sini galee kana. Aye namoonni gaafii irraa qabdan karabbii jedhee waan agarsiisu jettu kun gaafii yoo qabaatte gaafa. Anatu irraa qaba ture. Kabar. Iman hotu bikis haida. Hotu bikis. Entana gamami. Koi gada me ati to kafura ba. Gada koi me ati kana to kawan nagalcha rabbi jedhe kun maal gaafatu barbaadde gada me mutirtaa hin qabu. Naan barbaade. Ay koi sena laali. Anna mabadde. Sena laali iti nulle laal wanni ati kakka. Abbo kamar me koya yeroo takka jarana koya me. Amar koi kakudi saati amma gadani gaafii warra qabate gada gaafadhu seena atillee laali wanni dhuftee fi wanni kun maqaa kiyyaan ajandaa anallee godhatina maqaa kiyyaa illee wanni kun miidiyaa kanarraan deemanii dhufte jarjaruun alatti waan jiru haqaa jiru waan namni si gaafate akka jiru lafa kaayiti nuti suuraa kan kee irraa fayyaa hayyaan qabnu waan namni si gaafatu tartiibaan deebisi hin deemta. Gada gaafii qabdu gaafadhu. Ela wanni isin beeku qabdani nu sabiyyiin as keessa hin jiru. Muutee qabadhu muujee muutee qabadhu. Daabni sobamu as keessa hin jiru. Namni hundinuu nama waggaa 18 olitti as keessa jira. Nama sobuufillee yaalaatti na fakkaata. Mucayyoon tuni tokkoffaa waan hin beeku hin qabu ka jettu hiriyaa isiitti annis matanaan margaadhaan. Hiriyaa galseenee ilaaluu hiriyaa isiitti yeroo baay'ee gaafa kana duras waan nuyi yaadamaa ture miidiyaarra mucayyoontu waan jettirtu sagalee isii tokkoon dhageeffadhee turedha. Jireenya nama tokkoo keessa isheen ila namni jibichi akka farda waliin oolu akka fardaa utaalaadhaan.
Odoo isiin hiriyaa gaarii taatee mucayyoon tun akkanatti hin baddu ture. Dhugaa walitti moota jechuudha. Daa'imni as keessa kasoo hin jiru. Waanuma wajjin hojjetaa turte bultii namicha isheetticha kanaatiif intaloo tanaa diiguu keessattis gahee guddaa namni taphateeru intaloo tana. Dhugaa walitti mufoo ta'ee jechuudha. Maaliif namni tokko waan hamaarraa hiriyaan nama gorsa. Hiriyaan tokko immoo hiriyaan gadheen waanuma gadhee ofii dalagusa waan gadhee san barsiisaa jechuudha. Hiriyaan gaariin immoo nama gadhee sanuu gaarii godhuu danda'a. Amma isii waan kan edda hojjettee geessitee as dhuftee immoo Oromoo sobuuf akkana haasofti kun kijiba waan irraa fudhannus hin qabnu. Mucayyootan immoo ajanda gaafii isii gaafattu sonni gootu hin jiru. Ajandaan isii miidiyaa irra qofa taa'ee jedhee hin fudhan. Dhugaa isinitti himan nama bultii sheeyiticha sanii diiguu fi mucayyoo tana ittiin taphachuudha. Inumaa ilma dhiiraa boochisiisaa akka ture intaloo tana viidiyoo isiif jalaa qabdi bara waan isiin poostii godhaa turteertu hunda isaa amma jalqaba irraa garumaa ilaalaa tureedha. Wanni ati gaafattee isiirraa fuutu hin jiru. Si galee kanaaf nama bultii isiin dubartiidha bultii ijaarachuu deemti carraa akkamii akkasiin eeggattu isitu beeka. Dhibbumaan dhibbatti namni intaloo boorii eetan tana caala shira guddaa qabu intaloo tana. Silaa isiin diddee wanni akkanaa tokko hin jirattee gaafa miidiyaa irra baatee akkuma amma haasoftu kanatti hiriyaatiyyaa angorsee dadhabee waan akkana yaaddeerti bada boorii maal hin jettan tun jettee baastee himuu qabdi ture. Edda kana hunda geessitee jireenya kana balleessitee ilma dhiiraatiin taphataa turte amma immoo dhuftee sabii gootee Oromoo sobu asirra ba'uun hin kijibdiin taloon. Gabaamatti ani duratti suuraa abbaa isii yoo isin fiddan san dhiisaadhaa ture wallahi. Ani amma gadi galabbatee manatti banadha. Maaliif beektaa guddisa badde jechuudha. Guddisa badde tuni achi dhuftee abbaa isii arrabsiifti. Baalageen guddisa badde fiddanii as keessatti gaafachuu wanni irraa argattu hin jiru. Si galee wanni ati isii irraa fiddus hin jiru. Maal nu goote ammamee wanni nu sii gaafannu hin jiru bara. Bultii diigde sheeyxana tun daabloos. Paabuloos mootii sheeyxana ta bultii namaa keessa galtee ijaarattu bultii ijaarachuu isiin deemtu immoo si beeka. Jireenyi addunyaa kana sobduu dhabee itti addunyaan tun goota baay'ee sobde beekaa baay'ee sobdeerti. Isiin immoo bultii ijaarachuuf deemti ta'e bultiin isiillee kanuma ta'a. Namni gadhee dalaga gadhee bakana dalagaa jiru waanuma facaafatan haamatanii gaafattee sun irraa muutii qabaadhu maal dubbattaa miti. Muutii waan ganaa fi miti haatetii qabdi walirra salaala muutii qabaadhu shamtuu. Ajuuza aduu si argina. Yaada kee xumuradhaan. Mootii qabsiisaa nurraa kana ajuuza. Okkoo yaadu mootii qabadhu kabajaa osoo qabaatte jireenya nama deeddu. Waan bultii kanarraa. Baay'ee mootii qabadhu kaa xumurannaa. Emtee maamma bayyaan gaafachuu dandeessa jechuudha si galee waan bultii kanaa akkan keessa jiru. Mootii qabadhu. Maayikiin irratti hin qabiini. Hin qabin maayikiin irratti. Mootii qabadhu kaa. Ayyee seenaati haafixatuuti haafixatuu ibsi eegariin deebisa. Ano obboleetti akkanaa isaa qabuudhaan durii akkana obboleetti. Hiriyaanis immoo hiriyaan. Aboo ati qaban cadhisetti haake. Muutii qabadhu taa'ee as gaafatu.